Ashamarra fuuni jaalatamtootaaf kabajamtoota wabiitu jira jirtu fayyaa keessanii hundumti keessan hundeetinaa jechuu allaan obboleessa keenya artistii cimaa fi jaalatamaa cidha adda ta'e dabarsee jira. Artistii keenyatti Tafarii namni wallaaleen jiru jechuudha. Akkasuma immoo artistii keenya jaalatamaa kabajamaa itti Tafarii seenaa adda ta'e galmeessee jira cidha. Seenaa adda ta'e galmeessee jechuudha. Caalaa Bultuu cidha itti Tafarii irratti bakka gammaddee artistii keenya jaalatamaa kabajamaa itti Tafarii bakka waaqayyoon guyyaa kanaan si gahee bakka gammaddee wangaraaleeshin cidha Saaraa Abrahaam isiniif haa ta'u kan eebbifame hamtuu sin argina darbaa gaarii sin darbina hamtuu sin argina waan jedhan akkasiin jedha. Artistii keenya baay'ee jaalatamaa kabajamaa itti Tafarii aadaa isaatiin aadaa keenya jechuudha. Aadaa bullootiif fardaa jechuudha. Cidha adda ta'e dabarsee jira aadaa isaatiin jechuudha. Aadaa keenya aadaa yeroo duraatti garuu ammaa fi malee aadaan jechuudha. Inni garuu aadaa isaallee hin dhiifne akkasii cidha adda ta'e dabarsee jira. Akkasuma immoo artistiin keenya Caalaa Bultuu cidha Tafarii irratti seenaa adda ta'e galmeessee bakka cidha bakka gammaddee bakka waaqayyo guyyaa kanaan si gahee artistii keenya cidha Saaraa Abrahaam isiniif haa ta'u kan eebbifame bakka gammaddee wanguraalee isheen asumaan immoo mana kiyyaaf haaraa taataan please subscribe like naa gochuun dagatina subscribe like share comment akkasiin jedhaan jajjabeessa artistii keenya jaalatamaa kabajamaa itti Tafarii aadaa isaatiin aadaa adda ta'e aadaan isaa hin ganne cidha adda ta'e cidha bareedaa cidha baay'ee tokkoffatti jiru akkasiin jedhaa bakka guyyaa kanaan si gahee artistii keenya horaa dagaagaa deebanaa isin jedhaa. Warra mana kiyyaaf haaraa taatan sitti jammaru like subscribe share comment isiniin jedhaa bartaartuunisti warri akkasuma immoo haaraa taatan like gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedhaa. Bakka immoo dogongora gabaabaadhee komentii jajjabeessaa isiniin jedhaa. Hordoftoota kiyyaa dhugaa baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Jinniitti Tafarii aadaa isaatiin aadaa adda ta'een cidha bareedduu jinni keessan kan eebbifame haa ta'u cidha Saaraa Abrahaam isiniif haa ta'u kan eebbifame horaa deebanaa deeganaa konkolaaleeshin bagatti si gahee artistii keenya.